Yeroo guyyaa tokko biyya tooniin gala gaaraa fi laggeen isii keessa garagaggara dhedheeraa mukkeen isiif gubbatti ilaala ija koon daawwadhaa bishaan dhangalaa hawwiin biyya kootii qalbii koona qala je'eeti dubbataa warri deeman ala takkateetiin jirtu mamaa hani si badhaase rabbiin waa hundaa hani yaa Oromoo kutte gabrummaanii. Dhiiroo gaafni narkume gaafamaa ta'u lagaraan misii guutee isaa dhangala'u waa beelaga guutee gubbaadhaan faca'u gannaalee fi awaash isaa dhangala'u bishaan kaannitaa bishaan kaanni yaa'u ilmaan Oromiyaa hunda addakkii danda'u bishaan rabbiin tolchee ganda hunda kaa'u san keessa taphachaa ijoollummaan as ga'u mi'aan biyyee fi qalbii keessaa simiroo guyyaa tokko biyya tooniin gala gaaraa fi laggeen isii keessa garagaggara dhedheeraa mukkeen isiif gubbatti ilaala ija koon daawwadhaa bishaan dhangalaa hawwiin biyya kootii qalbii koona qala je'eeti dubbataa warri deeman ala takkateetiin jirtu mamaa hani si badhaase rabbiin waa hundaa hani yaa Oromoo kutte gabrummaanii. Dhiiroo gaafni narkume gaafamaa ta'u lagaraan misii guutee isaa dhangala'u waa beelaga guutee gubbaadhaan faca'u gannaalee fi awaash isaa dhangala'u bishaan kaannitaa bishaan kaanni yaa'u ilmaan Oromiyaa hunda addakkii danda'u bishaan rabbiin tolchee ganda hunda kaa'u san keessa taphachaa ijoollummaan as ga'u mi'aan biyyee fi qalbii keessaa